hojjechuu qabnu warra walii gallee hojjechuu baanne Soro itichaa galchee yeroo tokko firaa ol itichaa galche. Maal lafa gabbuutu hin jirtu beeytee akkuma amma walii qabamne kanatti obsaanis kophaa mana isaa banatee haasoo osoo hin taane Nasriin kophaa mana isaa banatee haasoo Umuween kophaa sama mana isaa banatee haasoo osoo hin taane hunduu akka amma walii qabamnu kanatti walii qabamne ajandaa itti qophoofne irratti jechuu haasofne ajandaa san immoo haasoo qofa ta'ee jecha qofa ta'ee akkan hafne hanga dhumaatti hanga galmaan geenyutti jalaa hafuu hin qabu. Kainan ju khabiraammoo taatee amma Oromoota Wallaggaa irratti uumameen wal qabatee jechuu namoonni hedduun sooshaal miidiyaa kanarra gabbaanii waan hedduu yaanii jiran hedduu boo'anii jiranii. Garuu waan jenne yoo hojitti jijjiiru baanne ummata keenya ficcisiisaa jirra. Diinni keenya akka nutti jabaatu godhaa jirra malee wanni nuti godhutti jirru hin jirtu. Asumarratti haasooyinee callisnee bira dabarra taanaan diina keenya qopheessineetu nuti immoo asumarratti haasooyinee bira dabarree jechuudha beekte. Kabiraa kanneen dubbachuu fedhu. Mira keessa galtanii laayivii banattanii afaan Amaaraatiin dhimma Oromoo hin xiinxalina kan akka kiyyatti dhugaa dubbaddu yoo jettan haadha geenii jettanii wanni isin gootan diinni keenya akka itti qophaa'u yookiin immoo kaayyoo keenya akka beekan godhu jirtan malee waan biraa waan takkaa miti. Dhaamsa keessan qopheeffatan taanaan afaan Oromootiin dabarsaa bahaa dhimma Oromoo irratti waan biraa waa dhimma dhuunfaa keessanii afaan feetanii haasoo ni dandeessan. Garuu laayif seentanii dhimma Oromoo afaan Amaaraatiin hin xiinxalina. Kan xiinxaltan kan dubbattan Oromoo fi kan dubbachuu qabdanis afaan Oromooti. Akka kiyyatti kana namni biraa kan dubbatu yoo jiraate carraa isaaniif kanna. Hayyee galatoomaa. Namni keenya galatoomaa ulfaadhu dabareedhaan nama ulfaachuudhaan Raacheni nagarchechaa jira. Anjalain gabbu'a raachee gaji. Usmaan ati dubbadhu situ hangafa. Isam singal dhiifama joo ta'e sin argaan jira hunda keessan nan galcha. Miyuutii banadhu. Nama hedduu jira. Yoo dubbatte immoo dubbiillee inuma fitta. Wanni itti hafnu hin jirtu ima dubbadhu. Wallahi dhugaa siiditee jiraate dubbadhu hangafuma kabajama keetiif. Ayyee duraan dursa galatooma isinuu warri yaada akkanaaf ittanii bakka takkatti teennee dubbachuu qabna jettanii ani wallahi homaan dhageenye beeksisallee qabaaftanii jirtanillee hin beeku. Anumaa mana banee anillee dhimuma kanarra haasa'u jiru gadheen gaddaati hooma kanarra jirra Nasriif hojjetee dubbataatuma ture. Sanumarra anaa jiru achitti bakka takka walga'anii jiranii kootu jirra faamilii oboo kan jiru tokko naa barreessee yooma san cufeette as ture jira obsaalleen galatoom gaatanaa iyyi taphetta mubaarakiin kun argu galatoomi dubbiin jedhanu gadhiyoo tanaati numa dubbatamti baay'ee dubbannellee wanni nu hafe ammootu hojiin nu hafanaaf fakkaata malee waan dubbiiti wanni nu hafeeru hin jiru akka argetti. Dubbii silaa taate waan obboleessummaa kiyya Nasriin kun dubbate qofti Oromoof gahaa natti fakkaate inni gaafa san hedduu dubbatee hedduullee namni illee dhageeffataa ture. Silaa sanumarra gahaa ture hojii seenuudha qabna ture. Karaa kamiini ka hojiitti seenuu qabnu ka jennu taate ijoollee jajjaboo akka obsaa qabna. Nama ijaaruus danda'u qabna. Warra daayirekti nama godhus danda'us qabna. Ummanni keenya qabsaa ufilleen hambifanne takkaa diina sodaateellee gadi ciiseellee hin beeku. Akka allaanduu bishaan keessaa margituu kana ummanni keenya diinni yeroo akka allaanduu bishaan keessaa margituu yoo bishaan dhufu gachiiseeti yoo bishaan dabre ol kaati allaanduun. Diinni akkas ta'a. Oromoon takka diinni bifa fedheen haa dhufu allaanduu ta'ee hin beeku. Oromoo yeroo kamuu akka sibiilaatti dhaabata diina ofii hafoo. Tana namoonni beeka. Diinni illee ni beeka. Amma bara dhiyoo kana waan hedduu arguu jirra. Yeroo callifnee wallaallu arguu jirra. Jecha osoo jedhanu tokkotu nuti deebi'e. Bara calii calankoo bara tuulama lafa isaarraa buqqisan arsiin osoo taa'ee laaluu baate jedhan. Bara arsii harka harma muran harargeen arsiin warri naannawatti dhiyaatu osoo taa'ee laaluu baatedha.
osoo santu deebi'e amma osoo waggaa furteenneeti haga Wallaggaa Gujii Boorana keessatti mana ibidda bira dhaabatanii ibiddatti qaban waggaa 4 guutuu teennee laaluu turre jara. Summarruu amma dabarte osoo san haa dhiifnu mukni tokko jedhan silaa dhaabuu yoo barbaachise waggaa dheeraa dura dhaabuu qabda turedha. Yeroo san yoon dhaabine ammuma yeroo ammaa kana yeroo yaadatte tana dhaabidha. Amma yeroo ammaa kanarraa jecha osoo akkas taanee dhiifne amma ta'uudha waan qabnu ta'uudha qabna. Ana kana mul'atutti Oromoon cufti mataa isaatitti Oromummaa isaa eenyummaa isaa tiifachuuf qopheessuu qaba. Tokko kenna. Ana akka Usmaanitti eenyummaa kiyya Usmaanummaa kiyya Oromummaa kiyya namni tiifachuudha qabu ana. Kataayaan obsaa irra laalu hadha obsaan maal hojjate hadha obsaan maal dubbate osoo hin taane har'a maal hojjedha maal dubbadha maal raawwadha ta'u. Natti fakkaata. Silaa akka kiyyatti namni mee Asaffaa Kuush namni beektan jirtu namni yaadatta. Dhaloota ammaa keessatti nama seenaa hojjate mootummaa Oromoo jennuun kanaan nyaatame akka sareetti nyaatanii mucaa abbaa isaa diinni ajjeesee cicciree nama 5 ajjeesee ajjeefame san yaadadha. Harka duuba hidhanii ajjeesa san yaadadha. Tokkoon kenna Asaffaa Kuush yoo taane ni kabajama. Tanaan ala namni teenneetuma walirra eegu warruma hidhatee bosona jiru teennee eegu namuma nu afoo jiru teennee eegu bilisummaan akkasii dhufte hin jirtu. Diinni laali dargaggeessaa fi hayyuu doktora profeesara warraa irraa kaase haga dullattii magaalaa keessa jiraattuutitti Oromoo irratti hojjeta. Oromoo irra hojjeta. Dullattiin magaalaalee Oromiyaa baadiyaa magaalaa xixiqqoo keessa illee quphattu halkaniin baatee falfala magaalaa keessa facaafti. Ka Oromoon jim godhanii Oromoon jaamsanii Oromoon sochii dhoorgan. Goontaree isi faayidaatiin bulchi. Kuni waan ija keenyaan beenu waan agarre. Manneen amantaa warri kun geggeessu maal hojjetu jira? Jira obboleeyyan teennallee ka amantaa ortodoksii qabnu jira. Manni amantaa ortodoksii kun ka warra kanaan geggeeffamu hojiin inni ummata keenyarra hojjetaa jiru amantaa osoo hin taane ummata keenya dhabamsiisuu irratti ka hojjetaa jiran. Ani akka nama tokkootti dhaamsi bakka kanarratti dabarsu manneen amantaa ortodoksii Oromiyaa keessa jiran ilmaan Oromoo ta'amanfamuu qaba amma booda. Yoo wal finne ufuma walaafin yoo wal dhabamsiifne ufuma walaa dhabamsiifne. Kanaaf ragaani magaalaa xiqqoo ganda takka hin geenne keessatti kilaashii tuulatanii taa'uman kilaash tuulate. Gaafa Hacaaluun du'e yaadannoo wayi isinii hima magaalaa xiqqoo Heeraroo jedhanii ni namoonni beektan Nasriin fan beekasi'a. Ummanni rifaatuun gadi yaanaani warri Islaamaa isin fitee gara charchii dheessaadhaniin. Warri Islaamaa isin fituu yaa'e charchii dheessaa. Hacaaluun garuu ka du'e Islaamummaas afilleen duune Islaamallee miti. Gartanii ummanni kun waa dalageeti nu'uun ammoo Oromootti nutu hojjetaa fi badii amma dheengadda dalaganii morma nurraa muran san wanni ule suuqanii deemanii fi Oromoon gadi ba'ee san daraan dalageeti addunyaatti agarsiisu qabsoo isaa gurraachessineeti rinnee lafatti akka jiruu isaa lafaan kaane goonaadha. Filaanni sun ammoo fashalaa'e. Oromoon akkas godhin jiru yoo godhellee hin godhus amma boodallee. Sun ammoo isaanitti nu qixxeessiti dalagaaleen akkasii. Ammoo maal godhu qabda akka addunyaan sin agarreetti. Akka diinni kan keessuun si argutti bakka jirtu hojii boonsaa hojjechuu qabda. Hojii uf kabachiisuu, uf jiraachisuu hojjechuu qabda. Malee gootummaa miidiyaa gubbaa baasanii nama agarsiifatan sun gootummaa osoo hin taane doofummaa jaarraa 21ffaa keessatti nu agarre keessa isii jalqabaati. An akka beekutti isii jalqaba. Ta addunyaa ilma namaa namummaa wanni jedhu nuuf ummata Amaara jedhamu kana jidduu dhumtee jirti Oromoo. Namummaa wanni jedhamu. Taanee jirra. Harka nurraa muran, obsine nu waakkatan,
tirrikti noonun jedhan harma nurraa muran nu waakkatan har'a ammoo rabbiin haqa miskiina haqa ummata nagaa hin ganne isaanumarra ragaa baasuun gahaa Oromoo gahaa warra wanni sun kijiba jedhuufillee gahaadha ragaa ifa jiru ragaa qabatama fiilmii san irra nu deebisanii fiilmicha san dhaloonni dur dhagahe taa'ee ilaale akka gaariitti agartee Miriyaam wanni kaleessaa yoo dogoggora si fakkaattellee yoo tirrikti jedhan sanillee si fakkaattee mataan si fudhatee jiraate amma mormaa oli harkillee mormaa gadi harmillee mormaa gadi lubbuun duutuu yoo an akka laalutti mormaa gadi lubbuun ni duutii bar ilmi namaa obboleessillee wal ajjeesaa bar gaafa wal ajjeese ammoo yakka hagana gahu kan waan ilma namaa jechuu akkas godhuu miti yaaduunuu nama suukaneessu kana dalaguun ummata kanaaf nu jittu namummaa jechi jedhu dhumatee jira dubbiin dhumaa maali jaran isinitti hin dheeressuwan tana walii gallaan tana walii beennaan waliin beennaan eenyu diina keenya akka ta'e eenyu akka jiraachuu keenyaaf rakkoo ta'e beennaan urmaanni Oromoo takkaa dhibeen beeku Oromoon diinaanillee wollolee takkaa mooyatames hin beeku tanallee beekaa jira daa'imman laala daa'imman sun fakkeenya daa'imman elementarii akka itti isaan dubbatan laala fakkeenya gahaadha jaran dhaloonni hagas dammaqee waa argaa jiraachuun gahaadha tun gaha tabiraa maaltu nu hafe rakkoon nuti qabnu maali jecha tokkummaa qabu jettu tanarraa dubbadhaan tokkummaan ka sirbameefis ka dubbatameefis hawaasa Oromootiif miti jaran hooggansa Oromooti ka amantaa taate ka dhaabbilee hawaasaa taate ka dhaabbilee siyaasaa taate maal jette muka La namoota hedduutu nu galchi ennaaniyye sinin galchaan jedhe siin fayyee makkiitiin argaan jira. Tokkummaan ka sirbameef ka tokkummaa jedhameef illee hooggansa Oromoo ta'uu beeka. Wanni tokkummaa ummata keenyaallee awwaalee ummata keenya sochii dhoorgellee hooggansumaa fi duree ummata afoo deemu ta'u ragaan beekuun barbaachisa. Ragaadhaan wanni tokkummaan tuni barbaachiftuuf ummanni duruu Oromoo ummata tokkocha. Amantaa feete qabaadhu sun waan lubbuu teetiiti. Akka feete jiraadhu sun jireenya keeti. Ummata dhiigaan tokko lafeen isaa tokko abbaan isaa tokko tokkummaan itti himan hin jirtu. Ka tokkummaa itti himaniif itti sirbanillee dhaabbilee Oromootiif akka feete dhaabadhu akka feete ijaara. Ka jaarmaya qabdu jaarmaya hawaasaa jaarmaya siyaasaa jaarmaya amantii tokkummaan barbaachee qabu qabadhee si dhufa. As nasriin nama kudhanii nama firee qabu nama saba isaatiif dhukkubsatu. Kayoom akka obboleeyyan teenya morma nuu kennite sanii morma ummata isaatiif kennu qabatee si dhufa. Mubaarakis akkas. Namoonni har'as keessa jirtan dhugumaan uf kennee saba kiyyaa hojjedha. Uf kennaa ajaja namaan eegu ergaa namaan eegu uf kenna saba kiyyaaf yoo ka jettu taate eessaan haa ijaaramnu waan hojjannu keessaan hojjannee hafuura takkattiin uf agattiitan wanni saba kana waa hojjannu. Har'a asirra mana bannee namaa ganaan haasofne borullee waan biraattu gara biraatiin dubbatama. Ummannummaa waa hojjatu kun maal haa qabatu? Turree takkattiin itti gadi haa yaanu diina. Amma turree takkattiin kanuma bitadhee galatoomaa isinitti dheeressee na ofiisaan jedha. Dhimma gargaarsa ummata buqqeetii fi waan tokkooti. Kan irratti mari'ataa jirru addaa kaafne jechuudha. Poolis mana obsaa ta'uu danda'a, mana nasii ta'uu danda'a, beellamannee baana. Akkasi. Tuma gaggabaabsaa carraa walii ada barsinuu Usmaanii carraa makii fayyadamuu hedduu jiru ajalaatti mudataaru. Ergaa gurguddaa dabarse Usmaan galatoome jechaa garuu marsaa lammataa irratti gaggabaabsaa carraa walii ada barsinuu ani waan xinnoo wayii jedhee namaa gootaa dabarsaa. Yeroo ammaa kana ila waan tokko waan dhugaa jiru tokkitti wanti an dubbatu barbaadu. Kana dura yeroo miidiyaa kanarra turretti ummata Oromoo yoo buqqisan yoo ajjeesan yoo dararaa garaagaraa irraan gahan kan nuti irratti xiyyeeffataa turre guddaan deeggarsa. Ani gara dhuunfaa kiyyaatitti
yaada akkasiitti nama nu kana booda. Yaada diinni manarraa buqqisaa nuti ammoo manatti goona jennaa. Diinni beelessaa nu ammoo hin nyaachisna jennaa. Furmaata waaraa ummata kanaaf kaayaa hin jirru. Kana jechuun yeroodhaaf yoo namni beela'e daabboo bittee fi jalaa galuu jecha. Kabiroollee yoo boru buqqisan daakuu bittee fi zayitii bittee fi jalaa galuu jecha. Fakkeenya tokko isinii kaasa. Gaafa ummata keenya wallorraa buqqisuu eegalan bara 2021 jalqaba irratti natti fakkaata. 20 gara xumuraatitti ummata keenya wallorraa buqqisanii jennaan waan dandeenyu hundaan dhaabbilee garaagaraa gama ustaazotaatiin gara abbootii amantiitiin waan nyaataaf ta'u hunda geessinee ergineef. Lammaffaallee itti deebiin akkasuma faannoo fi liyyuu hayilamaa. 18 kan isaan dabarsan akka blookii godhamu akka akkaawuntiin isaanii gubamu jechaadha. Kanarratti hojjechaa turanii almost sa'aatii 4tti kan isaan wajjin haasofne jechaadha warra tiktaakii wajjin akka akkaawuntiin gubamne kana keessa nama lama argaa jira. Mubaarakis keessa jira. Obboleettiin koos keessa jirti. Namoota 18 jechaadha kan akkaawuntiin isaanii akka gubamu. Kuni maal barbaachisa yeroo inni ilaallu? Tokkummaa barbaachisa. Nama 3,000 duwwaa otoo hin ta'in nama 300 Oromoon asirratti dhufuu qaba. Kuni tapha caalaadhaa waan hundumtuu asitti sassaabamee dhaggeeffachuu qaba.